Akkuma namaatti amalli adda addaa jiraachuu danda'a. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan qophii dambalii jaalalaati. Qophiin dambalii jaalalaa keenya ammallee akkuma itti fufetti jira. Egaa dhimmuma kanaan wal qabatee mee dubartiin tokko nama tokko jaallatte yookaan immoo nama qalbii ishee hawwate wayii jaallatte waan isheen jechuun barbaadde mee waanuma muraasa siniin jenna walaloodhaan aniif obsiin. Dhaggeeffattoonni keenyas qabiyyee walaloo keenyarraati erga walaloo keenyaa maal akka ta'e hubachuuti danda'u. Mee walaloo kana dhaggeeffanne أما سؤال التدريب Sayadin beeku akkas ta'an seene akka carraa ta'e yeroo wal baran haasaa keenyaan ala homaa hin tilmaamne sin jaalladha jedhee tasa hin abjoonne oolee bulee garuu yeroo nuuf ilaalu sagalee kee dhabnaan ani rafeen bulu yoo bari'u yaanni koo si bira hirribnis badeera kunoo siree koorra asiifachiin jedha waa'ee keen abjoodha sabboonaa biyya koo yooman si argadha jaalala koo ibsuuf afaaniin dubbadhee safuutu na qabe sitti munsaalfadhe garummoo hubannaan nama cimaa taanaan akkan si jaalladhu sitti odeessuu baadhus ani afaan kootiin gochi koo ni ibsa ijji koo ragaadha mee natti siqiitii dhukkuba koo yaali kanan sitti madha. Kita jadi no beraniga, ijiko tati bola sandika. Riki jajala ratung gitu kena jira, naone kopako dukuku sibira. Tosun siga padayu wanati ko sita, jobe tumera aku masuk kita. Dhiyootti dhiisneetu fagootti barbaanne jedhamee yeroo makmaakamu akka hin dhageenye taa'ifanni seetan ka'ee qabuu dhabe akka isa duraa of biraatiin dhabe tabjaajja'aa jaamaa kan uleerreen qabne muka satti bu'u kan irraan cabsanne carraa argatetti kan hin fayyadamne ani maaluman jedhama ajaa'iba rabbii yoo batanii ilaalan tafkiin ija qabdi isa akka kommoo kan hin qabne qalbii sirriitti ilaalanii yoo hubatan qalbiin ija miti dhiisaa funyaan suufuun qabu arraballeen qabu kan ittiin lallabnu isa akka koofuu kunuyyuun xiqqaata maaloo bareeddeettii carraanaaf kennitaa laata si hubachuu dhabuu koof dhiifama naaf goota ammas jaallachuu koo lapheennaaf hubattaa dhuguman siin jedhaa kunoo na agartaa egan si hubadhee jaalalaan qabame lapheen koo hiddamee onneen koo saamame dachaa kan kee duraan jaalalaan miidhame an dur yoomin beekee ammuman hubadhee maaloon dallaniini an kunoo gubadhe. Yaa bareedaa koo yaa ilma biyya koo siif galeeraa edaa ansi filachuun koo haasaan kee kolfi kee qoosaaf qoccolloon kee maal jedhee maal isa waa'ee amala kee kunoo booji'amee an jaalala keetiin yoomiyyuu sin jaal'a na amaneen shakkin ati goota anaaf barsiisaa jaalalaa kottu natti siqqiin taa'in alaala miira koo hubadhu jaalala naaf kenni onnee koo fudhadhu kan keetis naaf kenni lubbuun keenya tokko taatee haa jiraattu ani siif ati naaf ni taana maraatu. Yama tabako jallata latte kabubi yama tabako
natto taludi dimi yamata bakona ergiya pura keme atantari dese yaiti sadare tatami dese nagisi taka atantari dese yaiti sadare tatami dese nagisi taka. Ya jaalala dhugumatu qophii keenya har'a yeroo eegallu abjuu fi jaalala wanti hin danda'amne hin jiru jedha walaloon keenya immoo ni taana maraatu yoo jedha waan gaariidhaaf maraachuun beessa miti edaanu jaalalli maraatus nama gochuu danda'a jechuudha kan dhaggeeffachaa jirtan qophii dambalee jaalalaati kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii keenyatti bashannanaa akka jirtan abdii guddaa qabna ammas qophiin keenyatti fufa amma ammoo jaalalma odeessaa oolle kanarratti namoota mudannoo qaban dubbisnee jirra eegaa waan hedduutu nama mudata namoonni mudannoo adda addaa qabu jaalala waliin wal qabate jechuudha isaanuma keessaa namoota nutti man keessaa muraasa isaanii waan isin bashannansiisa jennee yaani walitti qaqqabanneerra isa duukaa bu'aa ammas turtiin keessan waliin haa ta'u si waliin jiru Sabale sedeme mamalako amali kakle sakagara jalalle sala petonara ya jarana walale malako babale sedeme mamalako amali kakle sakagara jalalle sala petonara mudannoon jaalalaa qabu kana yaadaddachuudha kutaa 10 yeroon baradhu intala wayii jaaladheen ture intalitti jechuun baay'een ishee jaaladha tureedha jalqabadhas kanan ishee jaalala kan seenee jechuudha ishee argachuudhaaf jecha guyyaa guutuun dhamaa tureedha jechuun kutaa 9 barattee ani 10 baradha ishee argachuudhaaf kutaa 10 irraa gara 9 deemiin baradha maaf oroonaan jedhin keessatti barsiisuun ay kutaa 9 fi 10 fonta bahuuf qormaanni kanan qayyabadhoo jimaal fakkaata kan amma maaf danda'a kan jedhu jechuudhaafan barsiisota illee monksii achi dhaqee faa barachaa ture garuu kanan barachoota hin taane ishee ilaalaa nagaa jechuudha kanarraas kanaaf immoo yeroo manatti galu naannoo xinnoo shiman iddoon ani jiraadhu fi kan isheen iddoon itti jiraatti xiqqoo shoorraa fagoodha ishee argachuudhaaf jecha naannoo ishee deemiin dhaabbadha garuu waamu achuma akka carraatee suuqii faadentee dheetan tarii argadha dheetan akkasitti onnochaa ture akka carraatee kutaa 10tti jechuudha qabxii gaarii galmeessa jedhanii kan inni na eegan ture keessaa barataa isa tokkoon ture jechuudha qabxiin kunis baay'ee ganna jalaa bu'ee garuu darbeera kutaa 11tti gaafan kutaa 11tti darbee tiriitii gochaa turte jechuudha ay oomaa miti barumsa kee baradhu wajjumaan jiraannoo marakkin hin qabu naan jetti turte jechuudha gaafsanaanis abdii godhadhee bakka nan argadha dheetan keessa kottotuun shakkin nan argadha jechaan ture jechuudha garuu nuti argatiin akkasuma jennu umarratti barsiisuu wajjin taamraa jalqabdeedha barsiisachaatti heerumte achumaanis immoo wanta baay'ee yaadeen ture garuu uumaa gochuu hin dandeenye isheen naannoo biraa deemte kan isheen baratte jechuudha kutaa 11 iddoo biraatti baratte anis kutaa 12 achumatti baradhe ture waliin agarree bifa saniin addaan bane jechuudha ishee wajjin kanarraan kan nu badhu jarjaranii jaalala keessa seenus bu'aa akka hin qabnedha jechuun as keessatti yookaan immoo jaalala keessatti gaafa seentu nama mari'achuu qabda barsaa keessa ta'uu danda'a hiriyoota keessa ta'uu danda'a namoota mari'achiisuu qabna fakkeenyaaf hiriyoonni koo yeroo nagorsan keessatti maallenni isaan iyyuu naga'u ture jechuudha insoo bakka kan intalittiin maal ishee agarsiisee faanaan jedhu maaliif akkasitti ishee wajjin akkas taata maaliif faanaan jedhu ture garuu hin nageenye ture jechuudha dhaga'uun qaba ture jechuudha maali bu'aa hin qabu mari'attee maal jettee hin qaqqabda as onnoo keessa qofa miti haayiskuulii keessa miti fakkeenyaaf haayiskuulii dabartee preparaatorii gaafa galtu jira preparaatorii deemtee yuunivarsiitii galuu jiruu danda'a garuu namni jalqaba hamma dhumaatu jiraanti namoota jechuun muraasa ta'uu danda'u kanaaf yeroo qaba gaafa barumsa kee fitte warri keessoo seegaa biyyi keessoo seegaa sanaaf gaafa galmaan gaatti kan si barbaachisu nama tokko filatte wajjin jiraachuu kan dandeessu ta'uu isaalee kana nu barbaada. Sodaanee gaafa jiidhagee manan turre daandoo keessan ture waamicha kee odoo na koomataare. Sodaanee gaafa jiidhagee manan turre daandoo keessan ture waamicha kee odoo na koomataare. Mucaa tokko kan hin jaaladhu jira ture otoon gaafatiin darbee waa baay'eetti miidhameera meebii ergasii otoon gaafadhe ta'ee jedhu yaada koo keessa naanna'a amma kanaan booda nan biraas jaalachuu waan hin dandeenyeef baay'ee isa yeroo yaadadhu baay'een gadda. Jechuun amma fakkeenyaaf karaa barumsaa miidhameera amma yeroo namoonni illee yeroo hiriyoonni koollee amma jaalalli si lammata sin qabu jedhanii yeroo hundaa hiriyoonni koollee natti kolfu waan akkasiin narra gahee kanaaf yeroo hundaa waa jaalalan dubbadhu ani san bira miidhama kan kana narra gahe
bal'inaan inaasoo maaliif waan miidhameetti argee inaasoo dhaamsaanii dhaam dubartoota yuunivarsiitii galan kanaan booda yuunivarsiitii galaniif dhaamsanii qabu yoo mee jaalalli yoo sin qabaate otoon miin akkan dabarre iftoomaa walitti bakka itti muudha mucicha sanitti otoon gaafatin itti miidhamurra itti maniirre deebii argachuu yeroo kana sin jedhu aadaa waan ta'eef dubartoonni sodaatu waan kana yoo ta'es yoo ta'u baates gaafachuu. Mudannoo nama mudate riyaa tokko jaalladhe ture. Riyaan jaalladhe kun nama baay'ee jaalladheera kutaa 12 baradha ture. Maatii korra fageenya taa'een mana kiraayii keessa kanan jiraachaa ture. Nama jaalladhe kana biroo tokko keessa maatii kootti dhaqanii nama akkasii jaallatte adeemsa gadee jalqabde jedhaniitu naiman erga naimanii booddee bakka maatiin koo gaafanii mana kiraayitii ba'ee maatii kutaa 12 xumuree galu natti dheekkamanii natti aaranii baay'ee na balaaleffatanii maatiin koos firoonni maatii koos gaafa na lolan hiriyoonni koos na lolanii kallattii hundumaan nama hundumtuu baay'een irratti gaafasaan ka'ananii kanarraan kan ka'e nama sana baay'een jaalladhee jira dhiisuu hin dandeenye sammuun koo aariidhaan tuqamee jireenyi koo aariif gadda keessa galee kanarraan kan ka'e miidhama garaagaraa keessa galee miidhamichis ji'a tokkoo fi aariirraan kan ka'e nyaata nyaatinan jiraadhe jechuun hin danda'amaa tokko waan nyaadheen qabu.